waraanni mootummaa fi waraanni kun warra jira. Sana bira darbee immoo waraana Shimallis Abdiisaa ijaarratee jiru shiraan guutame kun ummata keenya cabsee ummata keenya ajjeesee shiran taan irratti manxansaa jira. Yeroo kana keessa jechoota akkasii kana yoo baanee dubbanne rakkoo guddaatu nutti dhufaa jenneetu callisaa ture jechuudha. Ammas dhugaa Oromoo baruudhaaf suuta tasgabbiidhaan osoo deemne waan ganda lama walitti oofu waan gandaaf gandaa walitti nama oofu yeroo ammaa kana Dr. Abiy Ahmed caala wani nu miidhee jiru pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Namicha dambaaraa jechuudha. Booyyee xiqqaa booyyee guddaa jedhe Amboorge booyyota kanatu ummata keenya fixaa jira. Waraana mataa isaanii ijaarratanii shira ummata keenya irratti shiraa jirani. Ummata keenya ajjeesaa jirani. Maqaa sanaan Dr. Abiy ittiin arrabsamaa jira. Dr. Abiy yamminni nu miidhee fi yamminni nu rakkise waan takka illee jiru dhugaa dubbachuudhaaf osoo akka gandaatti leellisuu barbaanne Dr. Abiy nama Jawaarii fi Jaalmarroo fi maaloo caala leellifamuu danda'udha. Injifannoo gurguddaa ummata keenyaa fidee jira. Maqaa Dr. Abiy jala aangoo godhatanii immoo warri ummata keenya fixaa jiran, warri ummata keenya qalaa jiran, warri ummata keenya nyaachaa jiran warra kanaa jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Kanaaf ummanni keenya waan kana addaan baasee hubatee folloksee dubbachuu qaba. Yaa beektoonni Oromoos waan kanarraa dubbachuu qabdani. Wallaalli isin argee dogoggoraa jira. Dr. Abiy maqaatti jijjiirurra, Dr. Abiyin Oromoo miti jechuurra, Dr. Abiy aangoo sirriitti tiksaan jiru jechuurra, Dr. Abiy eessa taa'ee bushaa jira? Eenyuun bushaa jira? Akka federaalaatti immoo gahee taphachaa jira moo taphachaa hin jiru? Naannoon Oromiyaa maaliif jeeqama? Naannoon Oromiyaa maaliif miidhama? Shimallis Abdiisaa dheengadda mootummaa naannoo Amaaraa waamee farramee fi galche jechuudha. Farramee fi galche waraana keenyaaf galchiiti shanee waliin cafacafnaa jedhaa jira. Dhaggeeffadhaa. Shanee waliin cafacafnee as keessaa balleessinaa naannoo Amaaraarraa waraana kadhachaa jira. Oromoo fixuudhaaf. Dhaggeeffadhaa. Uummata diina Oromoo taanii waggaa meeqa jaarraa meeqa eessatti Oromoo fixna jedhanii hawwii nurraa qaban ofii isaatii Amaara naannoo Wallaggaa keessa jiru dhaqee rukutee ofii fixaa. Shanee kana balleessinaa waraana nuuf kenni jedhee faannoo Oromiyaa keessa galchuuf deema. Waan kana Jawaaruu dheengadda dubbatee ture. Oromoo keessatti madaa hin taane fiduudhaaf wanni jarra hojjetaa jiru booyyee xiqqaa fi booyyee guddaan warri gaara hanga godaatti hojjetan wanni kun fattashamuu qaba. Ilaalaa wantoota tokko suuraan miidiyaa kanarra deema. Jimma akkas taatee jirti, Jimma Dubaayii taatee jirti, eeyyee Jimma Dubaayii taatee jirti. Akkamitti Dubaayii taatee jirti Jimma? Akkamitti miidhagaa jirti? Rakkoo bulchiinsa gaarii waggaa meeqasii mudatee furamee jira. Bulchiinsi yeroo ammaa godina Jimmaa bushaa jiru bulchiinsa gaariidha. Bulchiinsa adaba qabu. Xiqqoo miira ariitiitiin deema malee bulchiinsa bilchaataa fi bulchiinsa maqaa ofii jijjiiruudhaaf biyya ofii jijjiiruudhaaf hojjetaa jirudha. Bunni Jimmaa kan kaleessa iddoo biraatti guuramaa ture akka hin guuramneedhaan nama qabee jirudha. Godinni keenya akkasiin haaromtee hojjetamtu rakkoon misoomaa, rakkoon bulchiinsa gaarii, rakkoon hawaasummaa, rakkoo dheengaddoo biyyan irratti argitan hundi akka furamuudhaaf of kennee nama hojjetaa jirudha. Godinni biraan immoo rakkoo bulchiinsa kanatti isa qabee jira. Kan ofirraa folloksuudhaaf mootummaa gaaraa abaaruurra mootummaan godina keessanii maal hojjechaa jira? Mootummaan naannoo keessanii maal hojjechaa jira? Naannoo keessan akkamitti misoomsee jira? Akka Harargeetti Jimaan Harargee keessaa bahu kun Harargee fayyadaa jira moo eenyuun fayyadaa jira? Shimallis naannoo Oromiyaa Adaamaa taa'ee Jimaan Harargee akka fedhetti maaliif daldala? Akka Arsiitti midhaan Arsii keessaa bahu Arsiit irraa fayyadamaa jira moo mootummaa naannoo Oromiyaa mana taa'e irraa daldalataa jira? Garuu godina Jimmaa buna Jimmaa daldaluu hin dandeenye. Maaliif? Tokkoffaa mootummaan eeyyaman kennuufi. Lammaffaa bulchiinsi godina Jimmaa nama of duuba deebi'ee isaan ilaaluu miti. Injifannoo gaggaarii galmeessaa jira. Rakkoo bulchiinsa gaarii waggaa meeqa isaan mudatee jijjiiraa jira. Jijjiirama kana agarsiisuudhaaf immoo Abiyyi miti kan jijjiiraa jiru. Namichuma godina Jimmaa bushaa jirutu buna Jimmaa gabaree irraa fuudhamee karaan daanitti sharafamaa ture sana fuudhee ittiin magaalaa jijjiiraa jira. Fuudhee ittiin magaalaa bareechaa jira. Kanaaf waan kanatti hubachuun gaariidha. Nutis amma qabsoon Oromoo isarra ga'ee jira. Dr. Angaasaa Ibrahim kaleessa ba'ee dubbate. Dr. Angaasaa Ibrahim waa'ee isaa himuun barbaada. Ergaa tokkollee dabarsuuf hin barbaada. Viidiyootti kan akka biraan naageessan immoo abdii qaba. Angaasaa Ibrahim nama garaa qulqulluuti. Nama shiran qabne. Nama miskiina ni jiraami garraamii. Nama garraamii jedhamu. Nama garaan isaa qulqulluuti. Waanumatti dhufe dubbata malee namni kun shiran qabu. Hammeenya biraan qabu. Ajina biraan qabu. Waan arge dhugaadhuma xaaxessee hima. Namoonni tokko isaan dogoggorsan. Wanni Angaasaa dogoggorse waa lama. Tokkoffaa namoota isa abaaran, namoota isa arrabsan, namoota isa xiqqeessantu miira keessa galchee daandii irra dabsaa ture. Lammaffaa namoota isa gorsanii deemii nama arrabsi, deemii shira akkasa dalagi, deemii akkana godhi jedhan nama kana nama shiraa godhanii jechuudha.
nama gowwaa godhanii akka barbaadanitti itti taphachaa turan. Garuu namni kun dhugaa dubbachuudhaaf garaan isaa akka taliila ta'e ani ittiin walitti dhufeenya tokko hin qabu. Yaadaa fi gocha isaarraa nu badhaa. Dhaggeeffadhaa. Bara 2017 abaawoo shanii akkas taate maal taate jedhee abaaraa ture. Namni abaarsaa ture eenyu akka ta'e miseensa Kamaal Galchuuti. Waan biraa miti. Warra Kamaaliin leellisanuu fi warra Kamaal kenna jedhanii asirraa iyyan kana ganda bakka hin buune. Kamaal Galchuu gandaaf hin qabsoomne. Oromoodhaaf qabsaa'ee waraana fudhatee bahe. Dogoggora qabsoo Oromoo keessatti manaa bahee waan fedhe ta'ee jira. Warra sanatu deemi nama rabsi jedhanii waggaa lama booda immoo rabbiin jazaa inuma kaffalaami deebi'ee immoo miseensa Dr. Abiy ta'e jechuudha. Paartii badhaadhinaa ta'e hangaasan. Abbaan barbaadee sarrabsu jallachuu hin dandeenye waan itti amane galmaan ga'u malee jedhee biyya galee waan barbaade hojjechaa ture. Dogoggora hojjetamaa ture hunda isaa immoo kaleessa gingilchee nuuf himuun Shanee Shimallis Abdiisaa ijaarratee maqaa qabsoo Oromoo ittiin balleessaa jiru. Oromoof sabaaf sablammii diina ittiin godhaa jiru kana nama sirriitti beeku ifa baasee muusaa galata guddaa qabda. Akka Jawaariin galata gaafatte nuti immoo galata guddaa sii galchuu barbaanna. Angaasaa Ibraahimiin hin jedha. Ammas wanneen Angaasaan jechuu barbaadu miira kee to'adhu. Wantoota dubbattu irratti ejjannoo kee Dr. Abiy deeggaruurraa of duuban deebi Jawaariin nu leellis hin jennu. Har'as ati nama jabaa ta'uun kee hanga hoggansii olaanaan badutti akka hoggansii olaanaan ajaadha jettee irraa argitutti deebitee waan biraa leellisuurraa akka of hin kennine nama tuffatamaa si godha. Dr. Abiy faarsi leellisi jabeessi waliin jabaadhu hojjedhu. Rakkoo isa keessa jiru akka mootummaa naannoo Oromiyaatti booyyota uummata keenya saamaa jiran, booyyota uummata keenya waraanatti ijaaranii fixaa jiran, booyyota maqaa Shanee jedhuun adda bilisummaa Oromoo alaabaa uffachiisanii Wallagga keessatti dhalaa gudeedaa, Tuulama keessatti dhalaa gudeedaa, godina hunda keessatti dhala Oromoo miidhaa jiran kana hammallee zarazzarii nuu himi. Kana sirraa barbaanna. Kanatu qabsoo Oromoo fayyada. Jawaariin faarsuu fi Baqqalaa faarsuu fi Maarroo faarsuu fi wanna biraa sirraa hin barbaannu gonkumaa. Ati ejjennoo paartii keerraa qabdu jabeessadhuuti dhugaa Oromootiif hojjechuutti cimiisiin jenna. Hammas galata guddaa qabdati. Ati nama miskiina. Ati nama shiraan guutamee miti. Arragaan siibbaa. Hammas garuu namni sin dogoggorsin lubbuu qaalii uummata keetii kaffaltee akkanatti dubbachuunu ati eenyuu lakka jabaatee si mirkaneeffanne. Inni kaan bara kan akka Hamboorgee paaspoortii rukutatee ergii Kaanaadaa bayyi waa'ee Oromoo dubbachuu waa'ee Abiyyi dubbachuutti deebi'e waa'ee jara kanaa rabsuutti deebi'e. Ati garuu Oromiyaa keessa teessee onnee qulqulluudhaan akkasitti dhugaa Oromoo dubbachuun kee ammallee ati nama jabaa fi nama cimaa ta'uu keessi agarsiisne. Mucaan Jimmaa si eegu anaaf jecha wareegamee jette galatoome nutti muukee tokkoffaa uummata Jimmaatti ittiin ollata. Uummanni Jimmaa bara balaan ittiin ollata. Oromoo keessatti gariin dhalaa nafxanyaati jedhee Oromoo gurgure hin beekna. Bara Milinik keessatti gobanaan daacee Milinikiif dhalaatti kenninaan shamarra Abashaatiif jecha Oromoo gurguree Oromoo caffarsiisaa ture. Dhalataa Jimmaa miti kun. Dhalata Jimmaa miti. Caalaan bultumee farshoof jedhee Maammad Sa'iid mucaa qaalii mucaa mana jimaa qabu mucaa mana suuqa jabaa qabus South Africa keessatti mucaa qabsoo Oromootiif of duuban deebine mucaa boordii OMN ta'ee biyya sana keessatti maallaqa guuree OMN'if gumaachaa ture. Caalaa bultumee biyyaa baqatee qabsoo Oromootiif miidhamee biyya sana dhufe ofitti qabee nyaachisee deemiitii nama kana ajjeesi namni inni ajjeesi jedhe nama Arsiiti. Bizinesiidhaan waan caaleef sabni biraatti bitee ajjeesi jennaan lakki an obboleessa koo hin ajjeesu jedhe Maammad Sa'iid. Rabbi rahmata godhuufi hin ajjeesu obboleessa koo maallaqaaf jecha hin ajjeesu jedhe. Gaafa ni maallaqaaf jecha hin ajjeesu jedhu Maammad Sa'iid kun ni hima jedhanii caalaa bultumee farshoodhaan itti bitanii farshoo baasanii manaa fuudhanii baanii mucaa inni tiksee mucaa inni ofitti qabee mucaa inni baraa keessaa caalaa bultumee saree maraatti fakkaattu kana baraa keessaa fuudhee ofitti waame kunoo Jaafara Yusufarra lubbuudhaan jira. Jara lammaan ofitti fuudhee nyaachisee obaasee jedhe caalaan bultumee gaddeebitee manaa baastee lubbuu mucaa kanaa baaste. Dhugaa isaanuu baasaa jennee OMN gaafannee Jawaar gaafannee abbaa gadaa jetti abbaa gadaa yakkamtuu Bayyanaa Sanbatoo jechuudha. Jimmarraa ijaaramanii ijoolleen Amboo raqanii lubbuu Hacaaluu Rabbii Amaaru Hacaaluun illee jaarsummaa sanarra taa'aa ture. Dhugaa mucaa kanaa baasaa akka sirna gadaatti baasaa jennaan abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo dhoksitee shira shirtee osoo ji'a tokko hin gahin abbaa gadaarraa ari'amtee jechuudha. Shirri namni namatti shiru wallaahi guyyaa adii salphata. Guyyaa adii salphata. Bayyanaan Sanbatoo haqa Maammad Sa'iid dhoksee caalaa waan Tuulama ta'eef yookiin shawaa ta'eef shawaa miti beekadha. Shawaa bakka hin buutu kun. Shawaan uummata gaariidha hangafa keenya Tuulama hin beekna. Maqaa kanaan haqa Maammad Sa'iid dhoksanii gumaa Maammad Sa'iid dhoksanii irra jetanii
OMN illee doksee adraa Jawaar nu baasi jennee magaalaa Jimmaatti isa gaafanne caalaan bultumee osoo buleen oliin Jawaariin girrisaa jechuu jalqabe. Baandaa jechuu jalqabe. Of taatu jechuu, of tuultu jechuu jalqabe. Harrabsuu jalqabe. Jazaan sun hundinuu nafne. Osoo waggaan gahin jazaan sun walitti deebi'aa ture jechuudha. Hammallee jechuudha mucaan kun kaleessa angaasaa ajjeesi jedhamee biyya laabaata. Maallaqa guddaa siif kennina. Birrii miliyoona 3 argatta. Hangaasaan hin sobu dhaggeeffadhaa. Adaamaa keessaa waan gaarii argina. Mucaa kana gombisii jedhan. Lakkiin gombisuu. Mucaan kun akka inni of ta'ee deemuun beeka. Mucaan kun miskiina. Amaanaa natti kenname immoo maallaqaaf jecha dhala namaa nyaadhu jedhee diduudhaan osoo buleen bu'in ajjeesanii jiran. Haqa mucaa kanaa kan barbaaddatu nuyi. Nu qofa osoo hin taane warri paartii badhaadhinaa ofiin jedhu. Warri Dr. Abiy deeggaru ofiin jedhu. Kaabineen godina jirtu. Mucaan kun maaliif du'e eessatti du'e qorachuun dirqamaa jechuudha. Shimallis Abdiisaa yeroo gabaabaa keessatti seeratti dhiyaatee uummata biratti adabbii godhachuu qaba. Maqaa isaatiin Dr. Abiy arrabsamaa jira. Maqaa isaatiin uummanni Oromoo nagaa dhorkamaa jira. Dr. Abiy dhaqee Amaaraa rabbashaa jira. Mootummaa naannoon Amaaraa naannoo isaa to'atee sirriitti bulchaa jira. Naannoo Sidaamaa rabbashamaa jira. Mootummaan naannoo Sidaamaa naannoo isaa sirriitti bulchaa jira. Naannoon Gambeellaa rabbashamaa jira. Naannoo Gambeellaa mootummaan naannoo Gambeellaa uummata isaa sirriitti bulchaa jira. Beenishaangul Gumuz rabbashamaa jira hin jiru. Sumaaleen akkas. Oromiyaa kan nagaa dhorkee halkaniif guyyaa dhiiga Oromoo dhangalaasaa jiru namicha harree kanaa jechuudha. Namicha akka qalamee eeguudhaaf jechuudha naannoo baadiyyaa keessatti muka dhaabanii uffata dulloomaatti fannisan sana nama akkasii kan akkanuma laphee banee jechuudha amma biiraa quufee danqaraa jechuudha. Danqaraa bakkuma dhaabame afaan banee dhaabatu kana maqaa sanaan Dr. Abiy xiqqeeffamaa jira. Dhugaa isinitti himna. Har'a booda dhugaa Dr. Abiy ta'e dhugaa paartilee siyaasaas ta'e dubbachuudhaaf qaanyi tokko malee dubbanna. Laphee rukutannee dhugaa Dr. Abiy dubbachuudhaaf deemna. Maaliif shira kana baruudhaaf ta'a turre? Shira godhamaa jiru kana garaanu gube. Dr. Abiy faarsuudhaaf shirri Oromiyaan nagaa dhabdee, godini nagaa dhabee, gandi nagaa dhabee, dhiigni ilma namaa lafarra dhangala'aa jira. Shimallis Abdiisaa abbaa gadaa 15 abbaa gadaa Karrayyuu dhaqee rashanee shaneedha jedhee osoo inni shanee jedhee miidiyaarraa dabarsu angaasaan dhufee xaaxessee dhugaa jiru himi. Komaandaricha Shimallis Abdiisaa namoota waan kana keessatti ijaaranii abbaa gadaa 15 bakka tokkotti rashanan angaasaan dhufee falfalee dhugaa kana hime ummatatti. Sana booda angaasaa jalaa eegduu funaanuu jalqaban, itti dhaadachuu jalqaban. Osoo angaasaan kaleessa du'e shanee tajjeese jedhanii ummata addaan baasuuf deemani. Ummata Wallaggaa tajjeese jechuudhaaf deemani. Ummata Arsiitu ajjeese jechuudhaaf deemani. Ummata Jimmaa tajjeese jechuudhaaf deemani. Ummata akkasitti wal nyaachisuudhaaf deemani. Rabbii guddaan immoo dhugaa mucaa kanaa akkasitti falfalee himee jechuudha angaasaan. Osoo angaasaa kaleessa ukkaamsanii bakka sanatti ajjeesanii shaneen angaasaa galaafattee jedhama. Shaneen angaasaa galaafattee jedhama. Garuu angaasaan hobbaree jira. Hobbaree jira sirriitti. Dogoggora kiyya hunda bareen jira.